Ganniin isa boosse wajjiniin boo'uu, isa rakkate wajjin rakkachuu, nama hundumaaf yaada gaarii kan qabdu. Garuu immoo gara laafummaa ishee namoota biratti waan badaatti fudhatame. Keessattuu imala ishee gaafa Joordaan keessa jirtu nama hundumaan jaalala kan qabdu. Har'a immoo Dubaayii yeroo deemtu keessatti waan baay'ee kan ishee mudachaa jiru obboleettii keenya kana. Egaa imimmaa ishee kana lolaaftee boossee eenyutti dhoksaa garaa ishee kana himachuu hin dandeenye. Carraan kuni waan akkanaa kun sirrii miti. Akka kootti nan jibbas nan balaaleffadhas. Namni tokko gaafa si jaallatu dhugaadhaaf fakkeessetu gara kee dhufa. Egaa fakkeessitoota bichaa akka ta'e ganni irrattu baay'ee nu badhe jechaadha. Nagaan koo jaalalaa fi kabajaa bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii kootii nagaa keessanii ani nagaa kooti obboleettiin teessanii baga nagaa taatanii warroonni har'a mana koo dhuftan kottaa ula seenaa maamila koo ta'uu hin dagatinaayi. Warri dursa jirtan laayik sheer godhaa isiniin jedha waan dhaggeeffattaniif galatoomaa jecha. Egaa garan viidiyoo qabadhee dhufe kanatti sagalee ishee mi'uuti godhee tana waraabee ganni har'a jalan ture jechaadha. Maaliif seetan ganniin nama dhoksaa garaa ishee itti himachuu hin dandeenye. Dubaayii keessa yeroo deemtu keessatti dursa waan baay'ee dubbatte, waan baay'ee jetteetu gara Dubaayii deemte. Hin deemu jettees murteeffattee waarrattee itti fakkeessanii deemte. Garuu har'a Tigistiin sababii isheetiin jibbamte. Lammaffaa Tigistiin dhugaa rabbiitiin baay'ee tokkoon jaalladha. Tigistiif iddoo guddaan qaba. Ishii tanaafis baay'een jaalladha. Garuu rakkinni ijoollee kanaa maali jedhee gaafan itti siqeetoo aasaa isaanirraa hubadhu. Anuma bakka ijoollee dhiiraa san lamaan akkas ofitti qabanii dhudhungatanii maal jedhan kan walirratti naafan ta'u ani waasanaaf hin galleechaa. Yaa anammoo waan tokko na dhibe waan gaaffinati ta'e tokko maanni seetan. Dhalaan tokko shamarran tokko jechaadha akka barbaade haa ta'u ganniin tun hubattudha yeroo baay'ee akkasuma Tigistirree hubattuu fakkaatti yeroo dubbattu. Garuu maaliiftu gaaffinati ta'e seetan akka barbaadeeyyuu yoo ta'eyyuu hamma barbaadanii yoo wal jaallataniyyuu alagaadha dhiira miti dhiirri fi shamarran akkas wal hammatanii walitti gangalatanii maal jechuun maaliif barbaachise? Namni kun foon uffatee deema waan hin taane keessa galuu danda'a. Inni dhiiras ta'e inni dhalaas ta'e jechaadha. Jaalaluma kana lakkee ani jaalala akkanaa kana hin jaallanne jedheen kanaan duras viidiyoo tokko hojjedhee dhufe. Isa gubbaarratti waan baay'ee naan jettan ijoolleen hubannaa hin qabne jechaadha. Kaan maaltu si rakkisee hin goomatte minaaman jettan hin goomanne gaafa isiniin jedhe isinitti haasa'u hubattaniitti jedhee yaada. Obboleettii keenya gannii akkuma keessan kana hojjechaa otoo jirtu ishiin kan Joordaanii gara Dubaayii deemte jechaadha. Dubaayii keessatti immoo wanti amma ishiirra deemaa jiru shirri ishii gubbaarratti xaxaa jiran ijoolleen Dubaayii keessa akka ajaa'ibaatti shira irratti xaxaa jiru jechaadha. Warri kaleessa kootti jedhanii ofitti simanii nyaata kennanii nyaachisanii hobaasan har'a immoo maal godhu shira irratti xaxaa jiru jechaadha. Waan baay'ee irratti yaadaa jiru. Micoon tuni waan baay'ee dubbatte waan baay'ee haasofte dhugaa dubbachuudhaaf ani qarshii tokkoof harkaa hin qabu. Otoo biyya ishii galtee jiraatte waanuma barbaade odoo ta'e biyya ishii otoo galtee biyya ishii keessatti akka barbaadetti jiraachuu dandeessi. Akkuma barbaade yoo ta'e namni biyya ofiittiin jiraata jechaadha. Warra jaalalaan simsimatan kuni boru waan tokko sinirraan gahu jedheen dubbadheen ani nan beeka asuma achi jechaadha. Jaalala dhugaa fi jaalala sobaa nan beeka. Walitti maramanii walitti gangalatanii maal jedhu. Ijoollee dhiiraa keessattuu ijoollee dhiiraa akkasitti wajjin gangalachuun bakka itti maramanii maal jechuun hin barbaachisu ture. Dhugaa dubbachuudha. Ani dhugaa ishiin dubbadha. Waan barbaadan jedhaa malee. Micayyoo tana har'a rakkoo guddaa keessa ishii gataa jiru. Hojii tokkoo fi hojii hin arganne kan ishiin deemtee deengedde viidiyoo waraabdee hojii argadde jettu kan namaa keessa dhaabattee warrattee teessee liivishii seentee odeessite jechaadha. Har'a garuu micoon kun hojii hin arganne ta'uu baannananii ba'ee tanan gaalallee eegaa hojii mataa kiyyaa argachuun barbaada malee akkasitti cim jedhee taa'uu hin fedhu. Taa'ee eenyumaanuu harka namaarraa eeggachuus hin barbaadu. Ani mana madaamitti deebi'ee hojii koo hojjetachuun barbaadaa jette. Egaa akkasumallee ijoollee shamarran biyya Arabaa keessa jiraniifillee akka sagalee hin taane dubbattee jirti ganniin jechaadha. Ani kanaan booda ijoollee biyya Arabaa keessa rakkoo garaagaraa keessa jiranii akkattan sagalee ta'uu hin qabu. Anaafiyyuu sagalee ta'uutu barbaachisa. Jettee waan baay'ee haasofte jechaadha. Sagalee anaafuun haa ta'uu barbaachistu malee ani sagalee ta'uu barbaachisu afaan koo qabadhee taa'ee tana hin jira.
sababiinsaa waan ta'e yoo haasaa shira namarratti xaxu waan ta'eef afaan baasee too dubbachuu hin danda'anii rakkoo waan as keessa jiru anuma targee. Kanaafan immoo bakkee bahee haasa'uu hin danda'u yookaniif immoo bakkuman jiru san illee jiraadhee haasa'uu hin danda'u. Ani hojii koo hojjetadha kanaan booda ijoollee rakkataniifis sagalee ta'uun anaaf naa taanatti fakkaannee waan naa ta'uu miti jettee miira gaddaa keessa gaddaatii obboleettiin keenya kan dubbatte jechaadha. Otoo amma sanuu maal ta'e seetan ganniini akkasitti Itoophiyaa galtee warattee Itoophiyaa irra gara Dubaay deemtee kallattiidhuma mana madaamii seentee achi kontiraata madaamiin hojjisiistee fi hojjettee sagalee ijoolleedhaa ta'uu dandeessi jechaadha. Lafa rakkatassaa ijoolleedhaaf sagalee ta'uu dandeessi. Ishiin amma kan ishiin jirtu harka ijoolleettiin nattee iqaama tokko hin qabdu. Ijoolleen kun immoo waamanii warratanii waan tokko irratti uumuu danda'u. Har'aa kunoo har'aa guyyaa 5 gidduutti shira gurguddaa irratti xaxanii olola gurguddaa irratti oofanii obboleettii kanarratti miira ishii mataa ishii gadi cabsanii jiru. Baay'ee gaddisee baay'ee boosii jechaadha. Maaliif akkasitti wal cabsu wal boochisuun barbaade? Kanaafuu jedhamu ijoollee keenya Oromoo kana jechaan irraa fagaachuudha. Keessattuu ijoollee Dubaay keessa ganniin otoo beektuudha kan itti deemte jechaadha. Bineetti gara jabeetti jechaadha ijoolleen keenya. Ayi dhugumayyuu dubbachuudhaaf otoo warqiin achirraa ol burqe hin deemu jechaadha biyya sana. Iddoon deemeeyyuu mana madaamiin hojjedha malee ijoollee keenyatti hin siqochaa. Akkanatti ijoolleen keenya obboleettii keenya jaallatamtuu ijoollee baay'een jaallataniif kabajan tana har'a mataa ishii gadi qaban jechaadha. Waan olola waan ishii sagalee karaa WhatsAppitiin ijoolleetti ergitu gadi baasanii miidiyaa irratti baasu. Maaliif namatti eenyu jechuun keessanii maaliif barbaachisi jettee WhatsApp irraa kan ishiin haasofte maal godhu ishee godhanii warratanii gara miidiyaa irratti baasu. Maaliif barbaachise kaa? Amma silaa erga dhufte reefu guyyaa 5 micayyoon kun isii wajjin haasofne gaafa duraa dhaxxanii simattanii ittiin beekamtee argachuudhaaf ofitti qabdanii gannii teenya goota teenya maalitti teenya jettanii warrattanii wajjiniin shirri jettan. Har'oo maaf akkana gootu? Maaf akkana gootu? Ijoolleen keenya shamarranii eeganniin irree homaa miti akka kamiyyuu yoo ta'u baate gara Itoophiyaan galachaa jirti. Itoophiyaa galuu ishidha wayi. Itoophiyaa galtee biyya biraallee deemuu dandeessi. Maali biyya ofii keessa iyyuu hoo ta'aniyyuu isiniin jedha. Shirri ishiirratti miilana hojjetame kun wanti ishiirratti miilana ta'e kun ana baay'ee tokko na gaddisiise jechaadha. Gaafuma duraa dursa isaan gaafuma sanan jibbeen. Maaliif hin jibbe? Gaafuma akkasitti minifkatanii walitti maal jedhanii kunis kana jedhee itti gangalatee wal qabatee san qabatu sana intalli kun intala dhalaati. Dhiironni kun immoo kan jaalallee tokko shamarra bakka jaalallee tokko biraan dhaban miti yookaan ishirratti xaxanii lubbuu ishii balleessuu danda'u. Ijoollee mica'oo tana na shakke akkanumatti jechaadha. Keessuma kootu na shakkisiniin jedha. Hordoftoota chaanaalii kootii kanarra sagalee isinitti hin baasu waan dhaggeeffattaniif hedduu takka galatoomaa share godhaa siniin jedha. Akkana fakkaata ganniin kiloo kana keessa jirti homaa miti waaqayyoon kadhadhaa fi hojii ishiidhaaf haban hojii otoo argatte qixa miti homaa miti hojii argannaa taatan hin jiru rakkoon hin jiru wal bira hin jiran isiniin jedha.